whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not. Tuffatamee namoota hedduudhaan arrabsameera dandeettii hin qabdu sin barbaannu jedhamees waajjira hedduudha hariyatameera tujaarri tokkoffaa biyya Chaayinaa addunyaa irratti immoo 22ffaa Jack Ma osoo dureessa hin ta'in dura qormaata hedduu kan dabarse yoo ta'u akkas jedha dureessi biyya Chaayinaa kun nan milkaa jedhee yaadee wamaa hin beeku ani maatii homaa hin qabne hiyyeessa harka qalleeyyii irraan dhaladhe carraan gaariin na mudatee hin beeku qormaata biyyaalessaa sadarkaa tokkoffaa si'a 2 kufeera qormaata biyyaalessaa sadarkaa 2ffaa si'a 3 kufuu danda'eera qormaata biyyaalessaa qophaa'inaa si'a 2 kufe yuunivarsiitii Harvard seenuu barbaade qormaata seensaa si'a 10 kufe hojiifis ulaagaa guutee hin beeku hojii humnaas ta'ee dhaabbataa hojjechuuf wanta ani hin yaalin hin jiru industirii garagaraa 30 ol ta'an keessatti qacaramuuf dorgomeera hundi isaaniiyyuu ulaagaa hin guuttu jedhanii na deebisan na ari'aniiru fuula gaaris na hin kennine natti mufatan keessaa ba'anii kan na arrabsan natti dheekamanii fi na tuffatanis lakkoofsi isaanii xiqqoo miti kana dhiisaati poolisii biyyaa ta'uu barbaade dorgomeera garuu naaf hin taane yeroo tokko nama 5 baasanii jennaan 5 taanee dorgomne nama 4 fudhatanii anaan garuu ulaagaa hin guutu jedhanii inna kuffisan walumaa gala anaan namni dhuunfaas ta'ee gareen dhaabbanni mootummaas ta'ee miti mootummaa kan an keessatti fudhatame hin jiru dorgommiin tokko nama 24 barbaade yoo ta'e nama 23 fudhatanii anaan garuu ni kuffisu dorgommiin tokko nama 10 barbaadanii yoo ta'e 9 fudhatanii anaan garuu kufteetta jedhanii maxxansu kanarraa ka'uudhaan ani nama carra dhabeessa nama abdii hin qabne nama ulaagaa hin guunne nama tuffatamee fi gatamaa nama milkaa'inaaf hin uumamneedha jedheen yeroo hedduu of abaara waaqa koottan dheekamaa ture garuu akkas miti har'a yeroon taa'ee yaadu kufaatiin koo kaleessaa yeroo sanaa milkaa'ina koo har'aaf sababa guddaa fi qaawwa bal'aa naaf baneera. I didn't have a rich father. I tried 3 times for university. All failed. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. Abbaa sooressa hin qabu. Maatii hiyyeessa keessaan bahe. Barnootaanis yeroo hedduu kufeera. Yuunivarsiitii seenuuf yeroo 10 yaaleera. Hundayyuu nan kufe. Hojii seenuufis bakka 30tti iyyadheera. Hunduu naaf hin milkoofne. Yeroo kana baay'ee gaddeen ture. Boodarra garuu bagaan kufeen jedhe. Har'a akka Chaayinaatti abbaa qabeenyaa tokkoffaa ta'uu danda'eera. Hundeessaa faawundeeshinii Alibabaa kan ta'es anuma. Kanarraa wanti isin hubachuu qabdanu hagam yoo hiyyoomtan yoo namni isin tuffates cinatti dhiiftanii jabaachuu qofatu isinirraa eegama. Ulaagaa guutuu dhabuun koo tuffatamuu fi salphachuun koo gaafasii edaa sababaa fi kabajan har'a ga'eef riqicha naa ta'uu fi jedheen yaade wamaa hin dhiphatinaa milkaa'inni harki caalu kufaatii keessa darba ani har'a sooressa beekamaa biyya Chaayinaatti tokkoffaa ta'uu danda'eera addunyaatti immoo 22ffaa isayyuu qarshii baay'ee fi hojii yeroo ammaa addunyaa irratti hirkattee jirtu dijitaalaan addunyaa irratti beekamaadha kaleessa dhaabbata namaa keessa hojjechuuf jedhee carraa dhabe har'a gaggeessaa kaampaanii Alibabaati. Help us. If you keep on helping us, one day you will be successful and I believe this. Abdiin kutin abdii namni qabu yoo hagamiyyoome hiyyummaa isaa seenaa taasisuuf dandeettii addaa keessoo isaatii qaba namni haa dubbatu hagamuu sittaa'inaaf jabaadhuutii hojjedhu namni kan kufu gaafa abdii kutee manatti hafu qofaadha. Bara 1995 akka lakkoofsa Awurooppaatti gara Ameerikaatti imalee ture Jack Ma yeroo kanatti ulaan tokko garuu Jack Maadhaaf baname keessumaa yeroo ammaa addunyaa keenya qabee kan jiru waa'ee intarneetii hundeedhaan beekuu danda'e akkuma waa'ee intarneetii hubateen jecha biir jedhu barbaadu yookaan sarchi gochuu eegalee deebii inni argate afaan garagaraa fi kan biyyoota biroo ture afaan Chaayinaatiin homtuu hin turre zeeroo jechuun ni danda'ama kanarraa ka'uudhaan hiriyaa isaa waliin marsareetii waa'ee Chaayinaa hubannoo kennu uume sa'a 5 keessatti dhaabbileen Chaayinaa garagaraa gaafii waliin haa hojjennu dhiyeessanii fi innis hojii intarneetaa akka nama fayyadu hubadha Jack Ma akka xabiitti asii hin geenye jalqaba yeroo intarneetaa hojjetu namoonni hedduun hojii intarneetaa maal argamsiisa jedhee deebii hedduun kennameefira boodarra garuu abdii kutuu dhiisee itti dhiibuudhaan nama 5 irraa gaafiin dhiyaateef dhumarratti dhaabbata daldalaa intarneetaa e-commerce guddaa addunyaa kan ta'e Alibaba Group Foundation hundeessuudhaan hojii jalqabe Jack Ma
yeroo ammaa kanatti tarree dureeyyii addunyaa 22 irratti argama. Qarshii inni qabu qofti doolaara biliyoona 34. Jack Maan yeroo ammaa biyyoota addunyaa hedduurra deemuudhaan haasaa nama kakaasan yookaan nama onnachiisan hedduu ni taasisa. Namoota hedduu ka'aa hojjedhaa abdii hin kutinaa kan isin harka qallattanii yookaan rakkattaniif sababaa fi waan guddaa bor hojjechuu dandeessu jechuudhaan nama kakaasa. Namni kaleessa hojii muraasaaf tuffatame hadha abbootii taayitaa addunyaa gurguddoodhaan barbaadame namoota biyya sanaaf haasaa si'eessituu hedduu ni taasisa. Whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it. Your team believe it. And work day and night